دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد، هردفتوتا في دعوتوتا تي في هملتن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنت عليك إن كان عندنا كيستي أكم وجنين إلى لا ترى أورمومmaa fi Islaamummaa mata duree adda addaatiin kaasnee ilaaluudhaaf yaalaa turreerra. Akkuma kutaa darbe keessatti qabiyyee kitaaba Oromummaa fi Islaamummaa keessaa qabiyyee afur inni qabu namooma, biyyooma, saboomaa fi amantii inni qabu keessaa waa'ee namoomaa irratti haasa'aa turreerra. Hamma immoo qabiyyeewwan warra hafan kan kaasnee irra ilaallu tahaa jechuudha. Arras keessummaa keenya Ustaaz Gaalii Abbaaboor qabannee dhiyaannee jirra. Waa'ee biyyoomaa fi akkasuma waa'ee saboomaa amantaati wal qabsiifamee Oromummaa fi Islaamummaan akkamitti ilaalu kan jedhu kan wajjiniin ilaallu taha. Ustaaz, assalaamu alaykum wa rahmatullah. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan deebitan arras. Baga nagaan eegdanii. Inshallah hayyakumullah. Ayyemee qabxilee waa'ee Oromummaa fi Islaamummaa kitaaba keessanirraa akkuma kanaan dura irra deddeebinee ilaalaa turre. Waa'ee biyyoomaa irratti dhaabnee turre qabiyyee kitaaba keessaa. Biyyoomni akkamittiin ilaalama akka Islaamaattis akka Oromummaattis akka kitaaba isin barreessitaniittis akkamittiin ibsitan ka jedhume. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qabxii darbe keessatti waa'ee namummaa dubbanne, namumni qabxii ijoo kan irratti xiyyeeffatamuu qabu akka ta'e haasofnee turre. Har'a immoo qabxii jalqabaa irratti kan nuti dubbannu biyyooma. Biyya jechuun in essence daangaa uummanni tokko keessatti waliigalee jiraatu jechuudha. Daangaa sana keessatti namoonni sabaaf sablammii adda addaa kanneen amantii adda addaa qaban, ilaalcha adda addaa qabanus keessatti walitti qabamanii kan jiraachuu danda'anidha. Daangaa biyya kana keessatti yeroo waliin jiraannu kana identitiin biraa wal dhabuun ni mala. Identitiin biraa akkuma makaafne amantiin jara yookiin sabni jara, ilaalchi siyaasa isaanii, haalli jireenya isaanii wal dhabuun ni mala. Isa kana keessatti haala kamiin jiraachuu qabu, hariiroo kamii waliin uummachuu qabu waan jedhu irratti Islaamni maal jedha yoo deebinee jenne, akka Islaamaatti namootumti hordoftoota amantii adda addaa sabaaf sablammiin adda addaa biyya tokko keessa dhufe biyya sana waliin ijaaree, waliin misoomsee, waliin nageenya si eegee, diina dhufu waliin irraa deebisee jiraachuun ilaalcha Islaamni deeggaru yookiin dirqisiisu malee waan Islaamni faallessu miti. Yeroo baay'ee kan namni dogongoru Islaamni nama musliman taane biyya tokko keessa jiraatu naqii ittiin lolii, biyya arii, biyya baasii waan jedhu wahiyyi sammuu keessatti fudhata. Gochi Islaamaa kana osoo hin taane ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa Madiinaan seenan, Madiina keessa namootan sabaaf sablammii adda addaatu ture, warra amantii adda addaatu ture. Ummanni Arabaa kan Awsiif Khazraj jedhamu ni jiru. Ummanni Yahudaa gosa sadii wayii, Yahudota gosa sadii wayiitu naannoo Madiinaa keessa turanii. Kanneen biroos ni jiru hangita ta'e beekamoo warra kana ture. Garuu gaafa seenanii jedhan ummata Yahudaa kana walitti qabanii kotta biyyi keenya waliin biyya waliin qabnu kana waliin misoomsina, waliin nageenya si eegna, faayidaa irraa argamu jechuudha. Amma biyya tokko keessatti faayidaa dirqamaa argamutu jira karaa baasuu waliin. Yeroo ammoo teknooloojiin amma dhufe kana keessatti wantoonni akka ibsaa, akka bishaanii, wantoonni diriirfamu kun baay'een isaa waliin diriirfama. Yeroo sana keessatti daldala karaa deemu kana, karaa daldalaa nageenya eegsisuun wantoota baay'eetu hojjetama. Biyya kana wajjin misoomsina, wajjin nageenya si eegna, wajjin irraa fayyadamna. Akkuma kana diina dhufus waliin irraa deebifna. Amantii garuu amantiin keenya adda adda. Isaan muslima, sabni isaanii Araba. Isaan sun immoo amantiin isaanii amantii Yahudaati. Sabni isaanii illee akkuma kana saba Israa'elii Yahudaa jedhamee beekamudha.
sabaanis adda taanus yoo amantiidhaanis adda taanes nuti biyya kana keessatti waliin nageenyaan jiraannaa jedhan biyya kana immoo jaallachuun biyya keessa jiraattu tokko jaallachuun xabi'uma uumama namaati lafarratti dhalattee irratti taphattee guddattee irraa nyaattee jettee ni jaallatta akka ragaatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa makkaa bahanu maal jedhan لوما أخرجوني ما أخرجت لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك deddeebi'anii biyya san ilaalaatiji biyyi makkaa kun biyya hundarra kan hin jaalladhu ture jedhaa turan biyya hundarra kan hin jaalladhu maaliif irratti dhalatan irratti guddatanii kanuma wajjin immoo sadarkaa addaa sigaanii qaba makkaa osoo ummanni kun gara jabeenyaan asiina ari'uu baatanii silaas irraa hin deemun ture ahabbul biqaa ilay hundarran jaalladha jedhaa turan madiinaanis immoo erga dhaqanii qubatanii rakkoo jiru dandamatanii keessa darbanii erga tasgabbaanii biyyi sanas akkuma addaatti jaallataa turan islaamummaadhaan waa wal dhabuun qabu jechuudha biyyoo fi jaallachuun amma ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam deemanii bakka biraatii turanii na dhufanii daangaa madiinaa ragaan gaara uhudiirra akkana dhufanii dhaabbatanii haadha jabal uhudin yuhibbuna هذا جبل يحبنا ونحبه gaarri kun gaara nu jaallatu gaara nullee jaallannu jedhan ati biyya kan kee ni jaallatta biyya kan keetiif miirri kan kee kaka'umsanii qaba akka waan uumama namaa keessallee jiruuti fixraa namaa keessallee akka waan jiruuti kanaafi islaamaa waan wal faallessu hin qabu akka uummata oromootti immoo jaalalli inni biyyaa qabu kaka'umsi inni biyyaa qabu beekamaa ture akka inni biyya ofiitiif qabsaa ture biyya ofiirraa deebisaa ture biyya na jennu omtu batamuu qabu biyyatti dirqiin itti amansiifamte ta'uu dhabuunis hin mala danqaa dirqiidhaan sitti fe'ame ta'uu dhabuun isaas hin mala ummanni bal'aan tokko biyyi kun keenya waliin jiraanna gaafa jedhe itti amanee biyyi isaa isuma sana yeroo garii akkati biyya jibbitu wanti si godhu nu jira qabxiisa kana gara fuulduraattis haasa'uun keenya ni mala haa ta'u garuu biyya kan kee jaallachuun si barbaachisa biyya gaafa jennu immoo aadaa uummata isaas maybe amantii isaas afaan isaas wantoota achi keessa jiru hunda hammata biyyoomni kun malee dachii biyya kanarraa fayyadamuu jaalladhaatu ta'e maybe diinni sinuma utuu dhufe jaallatu si ari'ee amma yeroo garii warri biyyooma labsan kuni kallattiin isaan gadhiisan maa inni fakkeenyaaf amma dhaabbanni waa'ee biyyooma labsuun beekamu biyya kana keessatti yeroo baay'ee paartii siyaasaa Amaaraati sanuma labsu maal labsu jettee hoggate dhaggeeffattu immoo yeroo biyyoo fi labsan naannoo fi labsan gootummaa isaanii maal isaanii labsu dachii Oromiyaarra dhufanii maal labsu natti jettee qamadiin ni baasu garbuun ni baasu malee aadaa fi duudhaa uummatichaa kaloon ni qabu yaadni kun nama keessaa jijjiiramuu qaba biyya gaafan jedhu kanan fudhachuu qabu ummaticha achi keessa jiru wajjin eenyummaa biyyicha ummatichaati wajjin fudhachuudhaan qaba malee eenyummaa san fudhe qofaaf amantii san hordofe qofa irratti hundaa'ee biyya jedhee kan hin labsu yoo ta'e dongora guddaadha inni kun garuu dhiibbaan akkasiin irratti uumame jedhanii biyya jibbuun gaarii miti walumaa galatti fakkeenyaaf uummata tokko aadaa isaatii wajjin amantaa isaatii wajjin biyya tokko jaallachuudha malee wa faayidaa achirraa argamu qofaa jaallachuu miti faayidaa taanaan eenyuun jibbu kama eenyuun jibbu garuu asitti qabxii akka nu ibsitan barbaadu fakkeenyaaf biyya tokko jaallachuudhaaf akka Oromiyaa keessatti yoo fudhannee ilaalle persentaaleen 85 olitti tilmaamaman islaamaas hin jedhama 80 kan jedhus jira islaamni hedduudha sabni biraas ni jira garuu akka fakkeenyaatti yoo fudhannee ilaalle aadaan tokko tokko aadaama Oromiyaa ta'ee aadaama Oromoo ta'ee kan islaamummaadhaan wal faallessu tokko tokko hin dhiibu akkuma silaa kaafamaa ture kutaalee daddarbe keessatti kaafamaa ture jechuudha amma biyya fakkeenyaaf Oromiyaan jaalladha yoo ta'e aadaa isaa sana wajjin aadaama islaamummaa faallessu sana wajjin jaallachuudha moo aadaa sana keessa islaamummaadhaan wal dhabu dhiisnee innuu islaamummaadhaan wal dhabee jennaan sila yoo namummaa wal dhaba innee irra akka kutaa darbe keessatti haasofne akkamittiin fudhatamaa jechuudha amma qabxiinni kun qabxii ka'uunsaa dirqamaati bal'inaan isarratti haasa'amuu qaba gara fuulduraatti inshaallah ni dhufa haa ta'u amma asitti gabaabsine yoo kaafnu an muslima ta'e seerri islaamni na daangessu tokko jira
wanti islaamni naaf hin eeyyamne tokko jira. Aadaa uummata tokko keessatti gaafan argu ijjannoo akkamiin bakka sanarraa qabaadha wanti jedhu gaaffii ta'ee dhiyaachuutu mala. Ijjannoon ani irraa qabaadhu aadaa kamuu sila akka islaamaatti akkamitti ilaalama jenneerra. Aadaan uummata kamiitu aadaa gaariidhaa fi aadaa gadhee yookiin aadaa badaa of keessaa qaba. Islaamni bakka kamittuu aadaa isa gaarii ni deeggara. Aadaa isa badaa sana immoo ni morma. Kan saba kamirraayyuu kan uummata kamirraayyuu biyya kamirraayyuu jechuudha. Inni kun amma ejjennoodhuma islaamaati. Ejjennoodhuma islaamaati. Gaafa ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam akka keessatti ergaman aadaan gaggaariinis jiru aadaan badaanis jira. Aadaan fukkataan hedduutu jira. Aadaa fukkataa ture keessaa fakkeenyaaf namoonni gariin ilmaan durbaa maqaa koo balleessitii bakka hin taanetti argamte maal jedhanii kan ajjeesantu ture. Aadaa uummata Oromooti jedhanii uummata Arabaati jedhanii achitti hin dhiifne. Aadaan sirrii miti baduu qaba. Deeggaramuu qabu. Luk biyya keenyatti immoo as deebita yeroodhuma umrii keenya dura keessa kan ture maanni aadaa Oromoo kam keessattuu butii wamti jedhamu beekamaadha. Aadaa matee jechuudha. Aaduma ta'e komandii kun. Namni ijoolleen dhiiraa tokkoon dhala tokko fuuchuuf haallee yoo mimmijaa'uu fi didee ol gurmeessanii dhaqaniituma karaa irratti qabanii yookiin butanii dirqiidhaan fudhatanii galu. Aadaa Oromoo qofa miti baay'ee aadaan kun saba kam keessa iyyuu tureera. Itoophiyaas ta'e addunyaarra jira kun. Aadaan biraa kan kana fakkaatu tokko. Aadaan kana fakkaatan hedduutu jira. Sabbanmarii kan jedhamu wayii tokko jira. Wanti jijjiira gaa naannootti maqaa qaba. Ikhtiyaara sii malee jaarsotiimtu humnumaan halkaniin naqanii manatti marsuu. Gaafa ganama ka'eedhu abbaanis yoo dideeratee bakka jaarsotii sana faalleessu dirqii mana heerumsiisa sabbanmarii inni jaarsotiin naannoo keenyatti maqaa biraa qabaayyuu sun. Raraa moo maal jedhu naannoo keenyatti. Raraa dhaquu wayii jedhaman akkasii. Raraa. Amma inni kuni aadaan kun islaamni hin deeggaru. Maaf hin deeggarre aadaa miidhaa qabu jalqabuma isaatti. Sirrii miti godhamuus hin qabu. Aadaa Oromoo ture kanaafuu kan nama mormamuu hin qabu hin jedhu gonkumatti. Aadaan kun sirreeffamuu qaba. Aadaan daayirektiidhaan miidhaa geessa akkanaa jira. Aadoleen immoo kanneen fakkeenyaaf namoonni musliman taane akka amantii isaaniitti gaggeeffatan ni jiraata. Isa sana akka amantiitti teessee waliin ni mari'atta. Dhugaan isa kamii teessee ibsuus ni yaalta. Maadaama aadaan sun darbee qaama biraa irratti rakkoon geessifneeni yookiin amantii qaama tokko ta'ee jiruuni ati akka inni sirrii hin taane yeroo waliin mari'attan ni ibsita inni sirriidha jedhee ragaa sitti ibsaa wal amansiisuu dadhabdu mirga isaatiin inni aadaa isaa san qabatee tura. Dhattee dirqisiiftee amantii isa kan koo fudhu aadaa isa kan koo fudhu jettee isa dirqisiisuu hin dandeessu. Akkuma inni abbaa biyyummaa isaas akkasumatti fudhattaa fi aadaa isaa sanas akkasumatti eegdaa fi garuu ati dhattee aadaa isaa sana wajjin aadeffattu waan amantiin keessi daangessuuf jechuudha. Wannoo isaa sana wajjin hin daangeffattu garuu nam kun abbaa biyyaa hanga ta'ee jirutti akka abbaa biyya tokkootti biyyooma wajjin qabdaa biyya kan kee wajjin kabajjaa biyya kan kee waliin eegsiftaa waliin misoomsitaa sanaan alammoo aadaa isaa sana dhattee irraan fudhattu aadaa islaamni dhowwuu jechuudha. Aadaalee islaamni deeggaru akka amantii islaamaatti wal jijjiiranii akka fakkeenyaaf wal gargaarsa sila kaasaa turre sagantaa darbe irratti wanna akkasii wal keessaa aadaan tokko irraa dhaalee wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Aadaan sun dhibamuudhaan rakkoo yeroo ammaa hojii dhabdummaan namoonni gariin abbaa qabeenyaa guddaa ta'e kaan hiyyeessa tasaa ta'e bakkeerra buluun uumamee jira. Aadaan wal gargaaruu sunii fi aadaan qabeenya wal horsiisuu sun osoo deddeebifamee islaamnis ni deeggara. Kana fakkaata walumaa galatti jechuudha waa'ee biyyoomaatti osoo hin xumuriin keessaan ba'iniin dura waan biyyoomaa wal qabatee keessattuu saboota biraarraa akka biyya keenyatti yoo fudhannee ilaalle dachii bal'oo kan qabdu biyya kana keessa Oromiyaadha jedhama. Oromiyaan dachii bal'oo qabdi. Kanaaf waa'ee biyyaarra gaaffii itti dhiyaatu boqonnaa booddee kan walitti deebinu ta'a. Hagasittuu nagaan nu wajjin tura. دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن
daawwattoota TV Hamilton boqonnaa booda walitti deebinee jirra. Egaa akkuma duraan kaasnee haasa'aa turre biyyoomarraa biyyoomni Islaamummaa keessattis akkamittiin akka ilaalamu qabxii tokko tokko kaasnee haasa'aa turreerra. Ustaas waa'ee biyyoomaa irratti akka beekamaa ta'e biyya keenya keessatti dachiin babadhoonis jirti, dachii sabni xiqqaan qabatee jirus jira. Dachiin kun kan saba kanaati jedhanii haasa'uun rakkina hin qabu jechuudha. Kan uummata kanaati jedhanii haasa'uun rakkoo homaatu hin qabu. الأرض الميتة لمن استعمرها دچين سلا أكا إسلامات سلا دچيني دواجرو كانوا ممتا دكي قبته دچي سنة ميسوم سيتي غرو قابني برادو في دچي سنة يو سرا بيتته يو كي حالات داداتي نرقوبته جده دچين كان سبا كان قفا جته دته نما سن راكاسوني نيمم اجني بيتته ملكاسا غدته قبينيا سا غدته اما سر دچين بيتمتو جدو جرا اكا إثيوبيا اكا إسلامات غرو دچين غرغرما ني بيتما qabeenyu nama dhuunfaa tokkooti onno seerri kun isa seera biyyaatti seera baay'ee ol falmamaa ture mareet laaraa shuumti jedhu yeroo tokko baay'ee loliisat khilaafa qaba jedhamu biratti isaan birattis masalaa khilaafiyyaati haa ta'u garuu abbaa qabeenyaa ta'e manam kun tokko dhufee asirratti dachi kana bifa seera qabeessaatiin fudhate abbaa qabeenyaa kanaa ta'e qabeenya irratti oomishatee maal wal jedhee sabni isaa addatee fi qabeenyi isaa sun irraa fuudhamuu hin qabu. Qabeenyi isaa sun mirgi isaa kabajamuu fi haqqiin isaa eegamuu qaba. Kana fakkaata walumaa galatti. Egaa amma gara qabxiitti itti aanutti haa ceenu. Qabxiin itti aanu waa'ee saboomaati. Saba akkuma Rabbiin Quraana keessatti yeroo dubbatu ayatoolee isin kakaasaa turtan kutaalee darbe keessatti yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wa ja'alnaakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قبيلات دادس غودي شعوبا يوكا ورمور قدس سين غودي سين أوميجرا كن كايون سا أكا والبيكتن قفادا في كبجا كان كبو نما أنا صداتو قفادا جر آيا كان كيستي فكينياف آدنون توكو توكو سبوت توكو توكو برانكا أكو سبا كينياتيس وانتا سبني أورومو سبا هندا أول fakkaatu wayii namni yaadanis dhibamanu namni tuffatus immoo hin dhibu mee kana waa'ee saboomaa ilaalchisee islaamummaan maal jedha qabxii gaariidha amma hogga waa'ee saboomaa kaafne jennu wanti jalqaba irratti dubbatamuu qabu sabaaf sablammiitti qoodamuun kun akka ilaalcha islaamaattis akka oromummaattis jiramu hin jiru dirqama moo fedhii irratti hundaa waan jedhu hubachuutu dirqama. Jalqaba sabaaf sablammiitti akkana uummanni qoodamee beekamee afaan isaa dubbatee aadaa isaa mul'ifatee jechuun waan achi irratti rabbiin nu uume malee waan guyyaa keessa wahii argame miti. Waan guyyaa keessa argame miti. Aayatum tammatu qaraate maal akeeka yaa ayyuhannaas innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa yaa namootaa jedheeti jinuti dhiiraaf dubartii dhalaa tokkoof dhiira tokkorraa isin uumne jedhe san booda waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'il damii adda addaa sabaaf sablammii adda addaa isin goone jedhe kan godhee uume rabbuma kan oromummaa kana nuuf kennee jedhe rabbuma amma isa kana qaamni biraa wayii nurraa mulquu hin danda'u dhaabni siyaasaa wahii dhufee yoo mormeeyyuu rabbiin mormaa irraa sabaaf sablammiin kun hin barbaachisu afaan kun hin barbaachisu afaanii tokko ta'uu qabaa maal no wanta akkasii wayii hin jiru sila rabbiin adda baasee uumeera namni kun sabaaf sablammiitti qoqqoodamee uumame kanaafuu balleessuu wanta danda'amu tokko miti waan jedhu akka qabxii ijootti yaadachuun dirqama inna khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila ittaan see qabxiin aayanni kun ibsu litacaarafuu jedhe ittiin wal baruu na jennu kana abaluu oromoo abaluu amaaraa abaluu guraagee waan jedhu qofaa miti wal baruun kun tacaarufni kun waan hedduu of keessaa qaba ummata sabaaf sablammii bal'aa kana kan aadaa adda addaa qabu dandeettii adda addaa qabu oomisha adda addaa qabu iskiiliiwwan adda addaa qaban kun tokkoffaa beekamtii kennuufii qaba daati ummanni kun saba kanaati saba kabajamaa kanaa isaaf beekamtii kennuun kee dirqama ilaalcha siyaasaa kee faallese jettee beekamtii saba tokko dhowwachuun hin danda'amu
saba sana beekamtii eega kennitee kaate aadaa akkanaa qaba loqoda akkanaa dubbataa wantoota akkanaa teknooloojii akkanaa oomishee waan akkanaa oomishee jettee itti wal barta ta'arufa jechuun kun jalqaba achitti beekamtii eega isaa kennitee kaate maalummaa uummata sanaas ni barta fakkeenya uummatatti irraa bartu keessaa tokko aadaa gaarii ni qabu wal jijjiirta teknooloojii achitti oomishame fiddeetii asitti kastamaayiz gootee naannoo keetti irraa fudhatta inni kan keerraa aadaa gaarii fudhata aadaa badaa ta'e immoo wal hubachiisamee wajjiniin hir'ifamaa deemamaa ta'arufni akka sadarkaa addunyaatti waan bu'aa guddaa uumeedha amma ta'arufa kana diduudhaaf sammuu ofii warri dukkaneessee of cufatee jedhe akka islaamaatti gonkuman eeyyamamu لا تبديل لخلق الله gonkuma ati fakkeenyaaf dhugaa isa bira jiru murmuun islaama keessatti baay'ee dhowwama dhugaa iddoo jiru fudhachuun dhugaa iddoo jiru fudhachuun dirqama tabaadula al-aaraa yoo haa ta'u teknooloojii wal jijjiiruu haa ta'u amma biyyoonni keenya fakkeenyaaf meeshaaleen ittiin waraabamaa jiru kun baay'een isaa teknooloojii eessaati teknooloojii biyya alaati dhufe eessarraa dhufe kun ta'arufa keessa waan wal jijjiiruu keessa dhufe maaliin argachuu dandeenye qalbii keenya bannee waan kana bu'aa qabaa wal hubanneetiji hojii isaanii keessaa fudhanne aadaa gaarii nuti isaanitti kennu jira kan isaan nutti kennantu jira kan ammoo dinne qalbii cufannee sabbummaa isaas murmina taanaani gonkuma islaamniin eeyyamusa kana deeggaramoo jechuudha jalqaba achitti nam kun sabna akkanaa jira beekamtii kennitee fi kabajuu qabda sana booda as dhufteeti akka islaamaatti sabaan adda baatee of tuuluun of dhaaduun of guddisuun kaan tuffachuun ofii gaditti ilaaluun sababanni yookiin gosa tokko ta'eef xinneeffachuun ni eeyyamamu inni as deebitu inni kun hojii gonkuma ta'uu hin qabneedha namni kun inna akramakum indallahi atqaakum qabxiin sadaffaan asirratti dhufa kwaalitiin ati ittiin madaalamtu maa inni gaaffiin jedhu asirratti dhufa kwaalitiin ati ittiin madaalamuu qabdu ati rabbi biratti nama sodaa isaa qabu ta'uu nama amanamaa nama dhugaa ta'uu si gaafata deebi'e malee ati oromoo taateef isa sana kan saba amaaraa wayii ta'e yookiin saba biraa wayii hin caaltu inni amaara ta'eef kan hin caalu fakkeenyaaf akka ulaagaa tokkotti nati keessa kan biyya hoogganuu qabu eenyuun jettee yoo keesse jalqaba ulaagaan nama dhugaa nama amanamaa nama biyyaaf yaadu ta'uudha namooma qabu yeroo tokko riisarchiin addunyaa kana gara nama biiliyoona tokko tuqaa shanii irratti hojjetame hoogganaan ulaagaan jalqabaa maal ta'uu qaba jennaan namoonni kun parsantii 80 ol amanamaa ta'uu qabaadha kan isaan jalqabaa irratti walii galan nama amanamaa ta'uu qaba biyya bulchuudhaaf biyya bulchuufis ta'u hooggansumti kanneen biroo iyyuu jechuudha amanamaa ta'uu qabaadha maal jechuu yaadeetanii ati saba biraa tuffachuun xiqqeeffachuun gonkuman eeyyamamu ergamaan rabbi isa alayhi salaatu wassalaam annaasu sawaasiya ka asnaan ilbushut namni akka ilkaanii faaqee jedhu yookaan kan ittiin mataa filatamu kun filaa jedhamiti waluma qixaa abbaan keessan aadamii immoo biyyoo irraa uumame waan ittiin wal caaltanu hin qabdanu kan ittiin wal sin caaltanu dandeettii qabdanuun hojii qabdanuun waan rabbitti ittiin siqattanu waan jedhu kana kaa'anii jiran kanaaf qabxiin kun lamaanuu eegamuu qaba sabni tokko akka saba isaatti kabajamuu qaba mirgi isaa eegamuu fi qaba eenyummaan isaa beekamtii kennamuu fi qaba eegamuu kana jennee kaane innis sabni beekamtii argatuun saba biraa tuffachuun xiqqeeffachuun ofii gaditti ilaaluun yookiin immoo gidiruun isa hacuucuun gonkuman eeyyamamu baay'een miinsi eeyyamamuus hin danda'u kun yoo warra ofii jaraatiin gita bittoota hojii warra amma kolonii duraan biyya keenya keessa ture akkasii ta'e malee namni qajeelfamoo ittiin deemu kanan eeyyamu qabxiin biraa ijoo wayii immoo kaasuu qabnu asirratti namootuma fakkeenya afaan oromoo jedhee afaan oromoo dubbadheedhaaf zareenya jedhu wayii dhufa qabxiin ijoon irratti bal'isanii dubbachuun tokko barbaachisu isa kanaadha waa isa baatiif socho'uu islaamni isa kam eeyyama isa kam dhorgaan dirqama hubatamuu qaba hadiisni maajaa ta'u keessatti sananni isaan gatee illee alaafu namti tokko ergamaa rabbii bira dhufe alayhi salaatu wassalaam amina al-asabiyyati an yuhibba ar-rajula qawma sila namni tokko saba isaa jaallachuun
dhiphina saboomarraa lakkaa'ama of tuuluu sabaan of tuuluutti lakkaa'ama asabiyya jechuun kun maatii isa biyya isaa lammii isaa jaallachuun kanatti lakkaa'ama jennaani lakki saba kan kee jaallachuun dhiphina sanatti yookiin of tuuluu sanatti lakkaa'amu ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم قروءتي سبكا كي ميت أردت غرغارون كان إني نما ميدو جتشون كان إني سبب راميدو غرغارون إسا كانتو يسابان عصبية جدامو جزرين النتيجة تنسطو كان مالي إني كن ركو هنك أبو أتي سبكي جالتشون كان كيست gaafa zulmii irratti jijjiira asabiyyaa tahaa jechuudha. Gaafa zulmii irratti dhaqee gargaaru ta'e inni kun waan badaa irratti akkuma yamaamaanii gaafa musliimatul kadhaba nabiyyiidha jedhee ka'u dhugaa isa dubbatu isa Qureeshii irra nabi Muhammad irraa sobaa isa keenyaa biyya yamaamaanuu wayyaa jedhanii yamaamaa musliimatul zulmii irratti gargaaru inni sun amma asabiyyaadha. Inni eeyyamamu inni sun dhiphina isa jibbamu san ta'a. Sana malee ati ummata kan kee fakkeenya ummanni Oromoo yeroo dheeraa hacuucamee ture mirga isaa dhabee lafa isaarraa buqqifamee qabeenyi isaa sarkaa saamamee mirga kamuu sarbamee ture akka daa'iitti akka caalimaatti ummata hacuucame kana bira dhaabatee qindeessee gurmeessee iyyuu hacuuccaa kana irraa kaasuudhaaf qabsaa'uun yoommoo carraa argatee hacuuccaa kanarraa ka'ee mirgi isaa kabajamee fi ka'ee bilisummaa argatee ka'ee aadaaf dinagdeensa akka guddatu godhuun akka dagaagu godhuun yoo dinagdeen dagaagee aadaan isaa dagaagee jedhee aadaan isaa kun dinagdeen isaa kun oomishni isaa kun biyyootii biraatti akka babal'atu akka beekamu akka addunyaa irratti sadarkaa argatu godhuun kun waanuma jaallatamaadha. An Oromummaa koo labseef ibseef wanta zareenyaa jedhamu wahii tokko hin qabu. Baay'ee way jechi kun afaan Oromoo keessa waan si dhibu keessaa gosummaa shanyummaa maali jedhamu kun jecha mustahadasa jecha beekamu miti waan as dhiheenya way uumameedha. Faa'illi isaa jirannumtu afaan Amaaraa irraa waan ittiin hiikkatan zareenyinnat waan jedhu kana zaranyaa jechuun waan ittiin hiikkatan dhabanii zar jechuu kana gosa jedhanii sila waan beekanuuf zareenyaa gosummaa jedhanii asii kan jechi kun baay'een beekamu afaan Oromoo keessatti hojiin akkanaa jiramu hin jiru jiraachuun ni mala Oromoo keessas namni dhiphina akkanaa qabu. Kana mormuun sirrii natti hin fakkaatu waan garuu yeroo ammaa kana natti ilaaltu gaaffiin kakaanu baay'een kan si dhibu ummanni keenya buqqee yeroo tokko Harargee irraa deeggarsaaf deemnee turre du'aatotumti duraan nu waliin waa'ee tokkummaa waa'ee obbolummaa islaamaa labsaa jiran ummata buqqee kana garagalanii hin billanne achitti gatan. Ummanni buqqee kun akka carraate immoo muslima hundi isaanii muslim obbolummaan muslimaa eessa dhaqee ummata isa warra kana deeggaruudhaaf asii achi irratti taanii waa'ee zareenyaa daawaa godhu zareenyinnatti hin binu lafatti hidhatteetti daawaa masiidatti godhamu bakka warrumti akkana haasa'u kun immoo zareenyaa fakkaatan amma ما هجين إنسان وجدارن كم يعني عصبية سنة أمة مسلمة بقى يوانيا تود بيبكا كيسا كوبا تود بيلف تسار راسا ما ميجد بيرد أبى إيساني جتشون ما تم تسا إني سنو عصبية سرقة ربي دوان عصبية سرقة ربي دواني خالص غافا سبني سابوكا وكان غرغارا توري ولين أبتا توري هرغرو سبسا توران كني سسون عصبية نسا كيسا جرا مالي warra dhaqee bira dhaabbate sanii miti inni kun sirriitti fee beekuu qaba namni ammas dirqama bar baay'ee sabni biraa wahii utuu ka'ee miidhamee bira dhaabachuun dirqama ammas dhaabatamaa jira bira dhaabachuunis dirqama Oromoon tokkuma sabni biraa dhufeetu isa keessatti miidhamee bira dhaabachuun dirqama dhaabataas immoo jira warri immoo nu waliin kaleessa utuu islaamummaa waliin dhaabbannu har'a ka'e akkuma waan aayanni wahii har'a bu'e hadiisni haaraan har'a dhufe zareenyin no tokkoffaa zareenyinnatti hin binoomti jedhusi hadiisni kalimaa kanaa wayis hin jiru ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dawaa fa innahaa muntinaa kan isaan jedhan abi da'wa al-jaahiliyyati waan bayna adhurikum kan isaan jedhan warra wallolee jennaan kottaa isa kana wajjin rukutaa jedhee waame gosa wayaala al-muhaajiriin jedhee inni sun wayaala al-ansaar jedhee waammate tokkoffaa ummanni sun ummata saba tokkooti maaliif jibbame gochisuun
zulmii irratti wal gargaaruu ta'e inumaa waamichi inni waame muhaajira jechuun ansaara jechuun kalimaa jaallatamaa ture sababa isaan miidhaa irratti wal gargaaruu ta'eef gamaa gamanaa wal loluu ta'e waan rabbiin jaallanne waan ummanni jaallanne hojjechuu ta'eef isii kana dhiisaa isiin kun xirooftuudha jedhan malee kalimaan zareenyinna jedhu way wal akka kana keessa hin jiru badii irratti wal gargaaruu miidhaa irratti wal ohuu inni kun xirooftu hojii baddu irraa dhaabbadhaadha kan jedhame isa kana ummanni sirriitti adda baasee isa kamtu dhowwama isa kamtu deeggarama hubachuu qaba inshallah isa kana bal'inaanis fuulduratti sitti deemna jedhee inshallah daawwattoota TV Hamilton sagantaa keenya har'a asirratti goolabna haga sagantaa dhufu walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دين إسلام أرغن وانجا لا فضل رب العلا دين إسلام أرغن